للبني واليمني أحلم بك يا رمضان بقى قويا كبجما يوكان جاء كبجما في جالتما جاء رمضان يوكان صومة واليمني مسلمون للبني واليمني جي خانا خيستي خراغو دمي أساني مسلمون للبني واليمني مسلمون للبني واليمني أحلم بك يا رمضان الشما أركفوني جرح جرتو هردوتو تجبوتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وري مسلمة نجا جرتو وري أمنتا براس بقى جرات نسنين جنا إجا هردوتو تكيا يو يا سنين جديان حدوفو هندي كيسانو ديفما يرو توكو توكو ميديا خنا رانين بدا سببني أم بدو فيس سبب جرينيان تقول دبا وانت في كبدودا نمني توكو توكو كيسالين كان غافدا جرتان هنجرتاني أكسوما نمني هندي كينيا بيا أورما كجروهم بينا بيا أورما ركون يوكا دلغان بيزي سيغودو دندت وانتي أكايسين نرهين إلى اللي أبدين سن الراقبة إيغا أسومان هرا دامسا وهي دامسا بريدا إسنف قبا دامسي سونيس مالي جتاني يوكا نغافة تنتي دامسي أني أرغو يارا إسن دامو بربادو وري أمنتا مسلمة مسلمون للبني واليمني جي خانا خيستي خراغو دمي أساني مسلمون للبني واليمني مسلمون للبني واليمني أحلم بك يا رمضان يا كبجما يوكان جاء كبجما في جالتما جاء رمضان يوكان صومة إسنجي جتشون بربادة دران درسي أكسوما وري أمانتا برس بغا جراتان إسنين ججا الرجالتي فيديون هر أما ورابا جركن فيديو ورا مسلمات في ورابه جاء كان جيني كن جاء جالتما أكا أمانتا مسلماتي أكا الدنيا تتيجودا جاء حالا كبجامو في جاء حالا سمتمو قبو في وان غغاري جاء كان كيس أرغنو في جرين كينيا كيست يوكان جرين مسلمة كيستي جيني قدان يوكا ربي قدتي جبسيني كبنيو في جالنو جئوتا كيسا جاء كان جيتشودا جيني كوني مالف جالتما مالف كبجما مالف إمو جيني كون جاكا ونين أدته جتاني غافي نغافتشون كيسان هين أولو جيني كون جاء وروتا مسلمة في وكان مسلموتا الدنيا كان الرجران هنداف جاء باهي أكاملي نمني لبو في كنو في بربادو كيسا إسا توقودا سبب إساس جيني كون جاء فيانا مسكول كليسو جرينيا كيتيس بريچو جاء خيرين يوكا وانت دلغتي هندي واني أمتا كان هند دلغتي هندي قاما كيتر راها تاو فولا كيتر راها تاو وهندر جيني كون جاء كان هند ولدك أوامي جاء كان كيسا ربين وان دلغتسان بركا كيسا سيفوه الجاجة چولا أكسوما يون نمني كمينو يجو نمني كمينو جاء كان يون دعاي في أكسوما قرآنا قراتن ذكرين أكسوما إتن كدبر سوتي جرى قد أرغتا جيشودا
akkasuma obboloota keenya warroota dhiirattii fi warroota shamarran dhaamsaa ani qabuu fi barbaadu amma Ramadaan yookaan soomanni seenuudhaaf guyyoota xiqqishoo yookaan guyyaa harki keenya lakkaa'ee fixuudha. Kanaafuu osoo Ramadaanni kun hin seene duraan dursa maaltu akka nurraa eegamu beekuun dirqama nurra jiraataa jechuudha. Soomuun dura soomni cal jennee ol kaanee ka soomnu miti yookaan cal jennee ol kaanee kan beela oollee dheebuu oollee ji'a tokko guyyoota 30 itti fufnu miti jechuudha. Kana obboloonni muslimaatii fi obboloonni warri shamarranii fi warri dhiiraa jechuu kiyya qalbii teessan qulqulleessitanii akka of eegan keessattuu warri yeroo amma biyyoota garagaraa keessatti bilbila warri dhiiraa warra shamaraa wajjin haasa'uu baay'isa warri shamaras warra dhiiraa wajjin haasa'uu baay'isa yeroo baay'inaan ka argamaa jiru jechuudha. Ji'a kanammoo akkuma nyaata soomtuu akkuma bishaan soomtuu nama sanii soomuun sirra dirqama sirra jiraatati jechuu kuni dhaamsa kiyya jechuudha. Yaada mataa kiyya jechuudha. Ji'a kana akkuma nyaata fi sooma bishaan soomantu san dhiiras soomanuu qabda dhiirris shamara soomanuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf warri jaartii hoo jechuun keessa hin oolu. Jaartiliin guyyaa keessatti al tokko jechoota gaggaarii fi jechoota babbareedoo haasoftee daqiiqaa xiqqoo haasoytee irraa baafachuu dandeettaa jechuudha. Kanaafuu eenyuma wajji yeroo haasoytu jecha babbadaa osoo hin taane jecha jaalatamaa fi jecha fudhatama qabu rabbiin biratti nafsiyaa ta'e eeggataa akka itti fuftu asumaan dhaamsa isiif dabarsuu barbaada obboloota muslimaatiif. Inni bira yeroo kana maal jedha warri muslimaa ijji sooma gurri sooma funyaan sooma harki sooma akkasuma wanti hundi sooma. Maaliif ijji sooma gurri sooma afaan sooma arrabni sooma maaliif jedhame sababa kana beekuun dirqama jechuudha. Wanti arrabni sooma ijji sooma afaan sooma wanti namni jedhuuf afaan kee guyyaa har'aa maal haasayaa oole ka jedhu akkasuma gurri kee maal dhagayaa oole ka jedhu kanaan afaan kee maal haasee arrabni kee maal dubbate arraba keetii irratti yeroo dubbattu waan sirra bareedu yookaan jecha duraan qalbiidhaaf yookaan haasoytullee ji'a kana ji'a afaan khayrii fi hojii khayrii itti dalagattuun jechuun barbaada. Egaa dhaggeeffattoota tiyya warri chaayinaala kanaaf haaraa taatan like subscribe share gochuun viidiyoo kana qoqqoodaa jechuu barbaade warroota muslimaatiin qaqqabaa jechuu barbaade. Akkasuma warra muslima qofa osoo hin taane nama kamiifuu khayriin tokko akka isa fayyadu ka barbaadu ji'a kana keessa du'aa godhatee khayrii yookaan yaada muraada sammuu keessaa yookaan garaa keessaa qabu akka muraada guutuuf abdiin guddaa qabna. Kana jechuudha. Inni bira soomana guyyaa xiqqootu hafe soomana kana akkamitti soomna akkamitti soomannee galchina warri muslimaa hin beeka. Kanaafuu qalbiin teessan akka qulqullooftu asumaan isinii dhaamuu barbaade amma viidiyoo kana isinitti hin dheeressu gabaabseetuma isinirraa xumuruu barbaada. Innaa soomana keessatti barumsa akkamittuu nu barbaachisa waan jedhu irratti viidiyoo biraatiin qabadhee hanga dhufutti nagayaan naa turaa isiniin jechuu barbaada. مسلموني للبني واليمني جي خانا خيستي خراقو دمي أسني مسلموني للبني
أحلم بك